Attan bultanii nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Amma immoo dubbii sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa immoo isinii qabadhee dhufeera. Akkuma kanaan dura wal argaa turre ani luba eebbisaa guutamaan jedhama. Amma sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhageenya. Mee hundumti keenya iyyuu sagalee Waaqayyoo kan akka Waaqayyo nutti dubbatuuf mee hundumti keenya lafa jirrutti dhaabannee deemaa jirra ta'e yerootti kana daqiiqaa murtooftedha waan taateef mee dhaabannee iddoo jirrutti mana keessa jirra yoo ta'es immoo tasgabboofnee mee Waaqayyoon kadhannee sagalee Waaqayyoo waliin dhageenya hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Waaqa hundumaa dandeessu gooftaa guddaa si galateeffanna. Ganama kana sinnuu kenne ganama araaraa ganama fayyinaa ganamatti yaa Waaqayyo dubbii kee dhaggeeffannu. Eebba ganamaa jennee eebba yeroo nu itti fudhannu kana sinnuu kenne maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Oolummaa keef si haa galatu. Halkan dukkanaa kana keessa nu bushitee amma immoo ifa bariitti nu baafteetta. Amma immoo gara hojii tokko keenyaatti deddeemaa jirra. Humna du'aa ka'u gooftaa Yesuusiin si galateeffata. Ayyaanni kee, araarri kee, jaalalli kee, geggeessaan kee nu wajjin haa ta'u. Hamaa hundumaa karaa keenyarraa hin gooftaa ila maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Sagaleen kee lafee keenya, foon keenya, hidda keenya, ribuu keenya hundumaa kan fayyisee haa ta'u. Sagalee kee nu ergi. Nutti dubbadhu. Anaanis na gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Tole. Sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Sagalee nan dubbisu macaafaa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 20 lakkoofsa 11 irra sagalee jiruun dubbisa. Innis akkana jedha. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyo garuu akka loltuu jabaaf sodaachisaatti anaa wajjin waan jiruuf warri na ari'atan hin kufu malee ana hin mo'an. Ana hin mo'anii wanti isaan yaadan isaaniif ta'uu waan dideef hin yeella'u. Salphinni isaanis raawwatee hin irraanfatamu jedha. Kanan barbaade ani jecha sagararra jiru qofadha. Maanni Waaqayyo garuu akka loltuu jabaaf sodaachisaatti anaa wajjin waan jiruuf jedha. Boqonnaan 20 kana keessatti Ermiyaas yeroo baay'ee laftinni itti baay'ee gadduu itti baay'ee gungumu as keessa jira. Hin gunguma baay'ee Waaqayyo irratti sin dubbata. Garuu dhufee lakkoofsa 11 kana keessatti maal jedhee Waaqayyo akka loltuu jabaaf sodaachisaatti anaa wajjin waan jiruuf jedhe. Sababii tokko waan tokko lafa kaata. Waaqayyotu akka loltuu jabaatiif sodaachisaatti na wajjin jira. Loltuun yeroo hundumaa biyya kamiyyuutiyyuu hojiin isaanii sodaachisuudha. Loltuu jechuun amalli isaan qaban, amalli isaan qabaachuu qabanis sodaachisuudha hojiin isaanii. Maaliif mootummaan loltuu gaafa qaxaratu akka inni sodaachisuuf qaxarata malee akka inni kunuunsuuf yookiin immoo akka inni kolfuuf fuula kolfaa fuula akkatti agarsiisuuf utuu hin ta'inii yeroo hundumaa mootummaan biyya kamiyyuu loltuu yeroo qaxaru haa sodaachisuuf qaxarata. Kanaaf egaanii Ermiyaas maal jedhee Waaqayyo garuu akka loltuu jabaatiif sodaachisaatti jabaadhaa sodaachisaadha immoo. Akkaataa akkasiitiin Waaqayyo anaa wajjin jira jedhe. Kanaaf iyyuu anaa wajjin waan jiru warri na ari'atan hin kufu malee ana hin mo'anii jedhe. Hin kufu jedhe. Kana jechuun yeroo baay'ee wantoota akkasii kana yeroo dhageenyu kallattii namatti fuunee dhannee nama jenneetu diina keenyas nama goona. Waan biraas gooneetu hamaas goonee dhiyeeffanna. Namni garuu waan nama dhibu diinni namaas jira. Seexannis jira. Biyyi lafaa mataansaa ofuma isaatiiyyuu namoota Waaqayyoof diina. Namoonni na ari'atu hin kufu malee immoo hin dhaabatanii jedhe. Ilaalaa gaa Waaqayyo nama wajjin ta'u jechuun waan hundumaarra caala. Qabeenya biyya lafaarra jiru kan hundumaa sassaabanii namaa kennuurra Waaqayyo nama wajjin ta'uutu hundumaa caala. Maaliif?
qabeenyi sun dhumuu danda'a. Qabeenyi lafa hundumaa namaa hin qabu. Waaqayyo garuu nama wajjin jiraannaan lafa hundumaa namaa qaba. Qabeenyi waaqayyo nama wajjin jiraachuu salphaa miti. Kanaaf egaani waaqayyo anaa wajjin waan jiruuf jedhe. Anaa wajjin waan jiruuf. Gaaf tokko Iyyaasuudhaan yeroo Museen du'etti Iyyaasuutti geggeessummaan kenname. Maala godhuuf sabicha fuudhee biyya abdachiifame, biyya aannaniif dammaa, biyya Kana'aan jedhamuun akka gashuuf Iyyaasuutti kenname. Iyyaasuun sodaataa ture. Maaliif sodaata Iyyaasuu yoo jettanii tokko wanti inni sodaatuuf umuriin Iyyaasuu geggeessummaadhaaf ga'a miti. Na tuffatu ani hin geenye isa jedhu sodaasaa isa tokkodha. Lammaffaa maaliif sodaata? Museen sabicha gaafa geggeessaa ture akkaataa dinqiitti geggeesse. Attamitti yeroo galaanni itti dhufu galaana gargar kute. Yeroo sabichi hin beelofne jiru mannaa waaqarraa gadi roobse. Yeroo inni nan dheebodde dhagaa keessaa bishaan baase. Akkaataa dinqisiisaatti geggeessaa Musee dinqii ajaa'ibsiisaa ture. Akkaataa akkasiitiin geggeesse. Iyyaasuun immoo gaafa dhufu yoo akka Museen geggeessetti geggeessuudha baate inni kun yaaddoosaa sodaasaa isa guddaa ture. Jennaan Waaqayyo maal ittiin jedhaa? Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa irratti akkasittiin jedhe. Waaqayyo gooftaan itti dhufeetu Iyyaasuu hin sodaatin, hin nayin, cimi, ija jabaan akka Musee wajjin ta'e si wajjin hin ta'a. Sodaan qabaatiin si wajjin hin ta'a. Museen qophaa godhetu hin ta'in, ofiin godhetu hin ta'in, Waaqayyootu Musee keessa gore hojii sana hojjete. Waaqayyootu Musee keessa gore hojii sana hojjete malee Musee godhe miti. Waaqayyoo Iyyaasuu wajjin taanaanis Iyyaasuun sana gochuu waan danda'uuf kanaafiti sabichi immoo dhufanii akkas jedhanii. Musee maal Iyyaasuun maal sodaateen jedhee tokko umuriin isaa ijoolleedha waan ta'eef sodaate. Lammaffaa akkaataa Musee itti geggeessan sodaachise. Sadaffaa immoo sabichuma iyyuu sodaate. Musees dhagaadhaan dha'uudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru. Saba rakkisaa, saba baay'ee ulfaataa geggeessa waan ta'eef. Saba si sodaata. Jennaan sabichi maal ittiin jedhan dhaqanii Iyyaasuu jedhanii waan tokko waadaa sii gallaa jedhanii. Wanti nu waadaa sii gallu Waaqayyo inni Musee wajjin ta'e akka Musee wajjin ta'etti si wajjin ta'u malee nuyi siif abboomamna, siif bitamna, lafatti dhaqee atti hundumaa hin dhaqna. Namni siin abboomamne dhagaadhaan rukutamee aduu jedhanii seera baafatan. Ilaalaa jecha isaanii kana keessa waan guddaa tokko jira. Innis maayin Waaqayyo akka Musee wajjin ta'e si wajjin ta'u jechuun yoo beelofne mannaa garroobsite, yoo dheebonne dhagaa keessaa bishaan baafte, yoo galaanni nutti dhufe gargar kutte, yoo hamaan nutti dhufe nurraa deebifte, akkaataa akkasiitti nu geggeessita taanaan namni sitti dubbatu hin jiru, sii bitamna, ijoollummaa kee dhiisii, si dhageenya ittiin jedhan. Ilaalaa gaa. Iyyaasuu yoo Waaqayyo wajjin ta'uudhaa baate Iyyaasuun hin salphata ture. Iyyaasuun hin salphata. Kanaaf Waaqayyo hin sodaatin, cimi, ija jabaadhu, akka Musee wajjin ta'e si wajjin ta'a jedhe. Firoota koo har'a qabeenyi guddaan dhala namaatiif maalidha yoo jettanii qabeenyi nuyi lakkoofnu miti. Qabeenyi guddaan Waaqayyo nama wajjin ta'uudha. Ilaarran deebi'a. Qabeenyi guddaan Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume isa mul'atuuf isa mul'anne uume kuni nama wajjin ta'uun inni waan guddaadha. Paakeejiidha. Waan hundumtu achi keessa jira. Fayyaan achi keessa jira. Nagaan achi keessa jira. Eebbi achi keessa jira. Inni waaqarraa inni lafarraa hundumtu achi keessa jira waan ta'eef Waaqayyo nama wajjin ta'uun moo'icha hundumaa. Kanaaf egaa maal jedhee Ermiyaasii Waaqayyo garuu akka loltuu jabaatiif sodaachisaatti anaa wajjiniin waan jiruuf nan mo'ani jedhe. Phaawulos immoo akkas jedhee Phaawulos immoo Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti akka jedhe inni immoo akkas jedhe ani
jabina gooftaan naa kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo waan na wajjin jiruuf waan hundumaa gochuu nan danda'a. Kanaaf gaafa waaqayyo nama wajjin ta'u, namni waan hundumaa mo'ee darbuu danda'a. Warri na ari'atan hin kufu malee nan mo'an jedhe. Isaan jedhe nama duwwaa miti. Isaan jedhe egaa Ermiyaas. Wanti isaan yaadan isaaniif ta'u waan dideef hiyyeella'u jedhe. Hiyyeellaas isa Waaqayyo jedhe. Salphinni isaanis raawwatee hin irraanfatamu. Maal jedha Amaariffaa? Yemayirrasaa gusqilinna. Kanaan dhaa Waaqayyo na biraa jedhe. Maaliif? Inni akka loltuu jabaaf sodaachisaatti ana wajjin jira jedhe. Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo nama wajjin ta'u waan hundumaatu toora namaa gala. Gaafa Waaqayyo nama geggeessu, gaafa Waaqayyo ofiisaatii geggeessaa namaa ta'u waan hundumaatu namaa mijata. Ganama kana waan dalga sitti gale, waan si rakkise, waan si mudde, waan ba'aa sitti ta'e hundumaame mee kottu akkas godhu. Sassaabii walitti qabiitii geggeessaa Waaqayyootti kennu. Waan dalga sitti gale eessaanan keessaa ba'a. Attaman godha waan jettee hundumaa Waaqayyo si haa geggeessu. Kanaaf har'a waan tokko sii jedhe hin sodaatin. Waaqayyo akka loltuu jabaaf sodaachisaa si wajjin haa ta'u. Mee itti yaadaa. Itti yaadi. Utuu Waaqayyo si wajjin jiru diinni si nyaata. Utuu Waaqayyo si wajjin jiru bakkeetti kuftaa. Utuu Waaqayyo si wajjin jiru gatamtee irraanfatamtaa. Waaqayyo isa iyyuu attamitti si wajjin jira? Akka loltuu jabaaf sodaachisaatti. Loltuu kan hin sodaanne hin jiru. Namni loltuun sodaanne dadhabaa ta'u jabaa ta'u. Maaliif? Meeshaa baatee deema. Maaliif? Aangoo ajjeesuu, cabsuu, rukutuu kennameefi adeema. Kanaaf namni hundumtuu sodaata. Waaqayyo ganama kan siin jedhu karaa dubbii sagaleessa ani akka loltuu jabaaf sodaachisaatti si wajjin jedhe. Hin kadhannu. Mee kadhannu. Mee dhaabadhu iddoo jirtuun kadhanna. Mee gab jedhi mee dhagadoo kana. Mee qalbii kee gara kanatti deebisi mee kadhannaa Waaqayyoon. Waaqa keenya isa lafa kana uume. Uumaa waan hundumaa jabaasa ta'e. Aangoo qabeessa gooftaa gooftotaa isa kadhanna. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Waaqa hundumaan olii ilaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana sin kadhadhaa. Harki kee obboleettii kanaa wajjin ta'u, obboleessa kanaa wajjin akka taatu, mana kanaaf maatii kanaa wajjin akka taatu. Sin kadhadhaa. Waan sodaatan qabu waan yaaddessee jira. Wanti booddeetti harkisee jira. Wanti irraa deebi'uu dadhaban jira. Humna du'aa ka'u Kiristoos Iyyasuusiin gooftaa gara jabina addaatiin diina isaanii irratti seexana irratti garaa jabaachuudhaan hamaa irratti garaa jabaachuudhaan ilaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana gooftaa lafa inni dhaqutti lafa isheen nattutti humna waaqummaa keetii wajjin ta'e. Sodaachisuu keetii wajjin ta'e. Yooti nama wajjin taate gooftaa kan nama sodaanne hin jiru. Yooti nama wajjin taate simboon dhufa. Yooti nama wajjin taate mo'icha dhufa. Yooti nama wajjin taate eebba dhufa. Yooti nama wajjin taate burqaan jirreetu burqaa. Yooti nama wajjin taate eebban jirree dhangala'a. Yooti nama wajjin taate lafa gogaatu lalisaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa. Ilaa maqaa gooftaatiin nama gara keetti iyyuu kan, nama gara keetti boo'u kan, nama gara keetti harkasaa bal'ise kan maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa macaa Waaqa hundumaa dandeessu wajjiniin ta'e. Wajjiniin ta'uun kee hundumaa caalaa maqaa Yesuusii wajjin ta'e. Sodaachisuu keetii wajjin ta'e. Hiyyuma sodaachisiif, rakkina sodaachisiif, waan lolu sodaachisiif, mandara keessaa kan itti ka'e sodaachisiif, maqaa Yesuus Kiristoosiin seexana sodaachisiif. Iyesuus si waama waan hunduma waan nama kana sodaachisu
waan nama kana doorsisiif, sodaachisiif, sagachiisiif, loliif wajjiniin dhaabadhu. Gargaarsi kee wajjin haa ta'u. Araarri kee wajjin haa ta'u. Mana kana eebbisi. Yaa Waaqayyo Gooftaa maatii kana eebbisi. Barattoota kana eebbisi. Fayyaadhaan eebbisi. Qabeenyaan eebbisi. Ilaa yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin warra dhala hin qabne dhalaan eebbisi. Warra gaa'ela hin qabne gaa'ilaan eebbisi. Karaa hundumaa wajjin ta'uu keetiin eebba kee irratti dhangalaasee harki kee araarri kee wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mana kanaaf har eebbi ta'eera. Har'a mana kanaaf fayyin ta'eera. Har'a mana kanaa wajjin Waaqayyo akka loltuu jabaaf sodaachisaatti wajjin ta'eera. Si wajjin jira Waaqayyo. Si haa galatu. Ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo akka loltuu jabaaf sodaachisaatti si wajjin jira. Sodaatiin Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Nagaan manatti gali. Egaa Waaqayyo si haa eebbisu. As istuudiyoo kana kan na wajjin jiru obboleessa keenya Seenaa Lammii Waaqayyo isaa eebbisu. Isin eebbifamaa. Nagaa Waaqayyootiin. Ameen.